Alaba itinni daisani gabbab tani mulli battantana qeerroti tun awwalame. Alaabaan tajittu alaabaa Oromoo, alaabaa Oromiyaa. Alaabaan tajittu alaabaa Oromoo, alaabaa Oromiyaa. Mataa ofii godhu alaabaa bociiti. Gaafsan fidi gaafsan alaabaa kee qabatu. Tanis Rabbii gaditti qeerroo Oromootii fi laapitooppii gurbaa kanaatti gubaa Eertiraa san keessaa isin galche jechuudha. Alaabaa kuni baasee qabanii jala jira. Bira dhayxanii alaabaa tana Oromoo kunniif baaftammoo aabaa qofa paartii aabaa Oromoo. Wallaahi na'alanni Rabbii isin irratti haa wanti nu gabroomsee ilaa har'aatitti nu caccabseeti ni gabrummaa jala nu teessise isin malee jira. Yeroo wayyaaneef Ristii lafa abbaa isaa si'anatti fakkaati alaabaa kiyya alaabaa keessanii alaabaa akkasii argite kanaaf Laal tokkoffaa abaa'oon alaabaa kennan qabatiin Jawaarin jechuu dura qubee afaan Oromoo caccabsitanii jirtanii qubee afaan Oromoo sirreessaa. si wayii jedhaninnaan Muhammad Diksiisoo fa'a waliin osoo mari'annu yaada tokko kaasee ture anarra yaada san kaasuu kiyyattiin boona. Namni tokkummaa Oromoo kana yoo lallabellee irraa bareedu tokkummaa Oromoo kanallee namni qabatee galmaan gahuu danda'u qeerroo fi qarree dhaloota har'a jiruudha jedhee ture. Ittiin boona jecha san jedhuu kiyyaaf. Sababni isaa hoo maali yoo naan jettan qeerroon hinaaffaan qabdu. Qeerroon gandummaan qabdu. Qeerroon torba taatee manaa baatee tokko taatee manaa baatee torba taatee hin galle. Torba taatee torba keessaa jaha oreegamee tokkichi hafe sun qabsootti qajeele malee jechuudha. Si galee qoqqoodamtee hin galle akka diyaasporaa warra kaleessa maqaa qabsoo Oromootiin biyyaa bayanii tokko ta'anii bahanii torba ta'anii galaniisan jechuudha. Namni tokkummaa faarsulleen abdiin Oromoo hegereelleen harka qeerroo fi qarree jirti jedhee ture. Ittiin boona jecha san jedhuu kiyyaaf. Sababni illee qeerroo miti laal qeerroon hinaaffaa hin qabdu alaabaa tana takkitti itti amanti. Alaabaa tana takkitti jalatti hoogganamti. Dhaloonni amma jiru qeerroo fi qarreen ta Oromoo gandummaan hin qoonne, ta Oromoo amantiin hin qoonne, ta ilaalcha ana malee jedhu hin qabne. Isii tana ta Oromoon jabeeffatuu qabu dhaloota qubee har'a lafaa dhufaa jirtu jecha. Takkaa qeerroon cubbuu takka hin qabdu. Warri kaleessa Oromoo bakka 5 fi 50tti shanuu bare har'a alaabaa qeerroo dhiiga ilmaan Oromooti. Dhiiga hayyoota Oromooti. Dhiiga gootota Oromootiin as geette ristii lafa abbaa isaa si'anatti fakkaati alaabaa kiyya alaabaa keessanii alaabaa akkasii. Argite kanaaf jarateen ilmaan Oromoo qeerroof qarree wanti ani isinii dhaamu. Wanti ani isinii dhaamu ummata kaleessa shiraa fi sharriin guutamee qabsoo Oromoo waa maqaa dhaataa biyyaa bayanii fedhii lubbuu isaaniitiif jiraataa turan kaayyoo isaanii ilaaltanii gandummatti hin galina waliin qoodina. Warra alaabaa kuni baasee qabrii jala jira. Bira dhayxanii alaabaa tana Oromoo kulliif baaftammoo aabaa qofa paartii aabaa qofaaf baaftan jedhaa gaafadha yoo paartii aabaa qofaaf jedhe warri du'e sun yoo mijjate hin mijjatu beekaa isiniiniif. Walaakin alaabaa nadhii gammadaa itti dhabame. Alaabaa hawaasni keenya baay'een itti dhabame alaabaa paartii tokkootiyyuu miti alaabaa Oromoo tanu itti amanutu barbaadan yoo alaabaa ofii maxxanfachuu barbaadan luuk irratti barreessaa ibeessaa maxxanfadha. Oromoon dogongorina alaabaa namni baasee qabrii jala jira. Wayita baasuu kana paartiif hin baafne abaa of hin baafne kafaa of hin baafne OPD of hin baafne nama tokko of hin baafne badhaadhinaaf hin baafne wanni inni baaseef saba Oromoo kulli baase alaabaa dhiigni keenya irratti wareegame kana hin jijjiirrullee hin jibbinullee shokolaataan alaabaan tiyya jettu shaamiziite alaabaa godhu yoo naachi shaamiziite jijjiidan isinirraa faamna kabajaa eegadiddan kabajaa isin goone taaja isin hin jenne lal taajaa fi kopheen ni godhatamti. Taajaa fi kopheen ni godhatamti. Taanyi mataa gubbaa taa kopheen lukaan irra deeman.
lachuun godhatamtu fi osoo nuti matarraa isin guurree laallu kan isin dhaffanne lafatti karatti deebi'a. Kaayoon isin ooftan tuni wal wajjin hin deemtu maaliif qabattanii? Alaabaan tajettu alaabaa Oromoo, alaabaa Oromiyaa. Alaabaan tajettu alaabaa Oromoo, alaabaa Oromiyaa. Kaayoon isin ooftan tasabaaf sablammii kaayoo Itoophiyaa. Waan gargarii fagoo hamma bayaaf dhiyaa. Walitti kaleessuun guyyaa adii kanaan akkamitti tayaa? Deebiin hanga har'aa kennaa turtan hundi deebii gahaa miti, kennaa deebii gahaa. Yoo kennuu baatan akka gaafa FD kaasete takkattiin kuruun coogaditti luka isin jalaa dhaya. Oromiyaa nu hin jijjiirru maqaa Oromummaa dhiiga kenna eenyutu nurraa haqaa galuu feenaa jijjiira daatii maqaa harka kenna dhaadhaqaa jijjiira tarree maqaa jijjiira churree haqaa alaabaarree tuni teessanii miti lafarran harkisinaa. Qondaala kaafaawwatii alaabaa adda bilisummaa Oromoo akkam fayyadamnee jedha ibsichi jechuudha. Alaabaan tan adda bilisummaa Oromootii kan barreesse dammoo qondaala osoo hin taane itti gaafatama paartii ABO Jaal Daawud Ibsaati. Chaappaan maqaa isaaniitiin jira jechuudha. Deebii itti darbuudhaaf. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo isinirraa daangessitaniif lubbuu teessan haadha teessan tan dheengadda boottanii awwaaltaniin kan wal isin argisiise gurbaa isin alaabaa irraa daangessitan kana jechuudha. Jaalattanis jibbitanis rabbii gaditti qeerroo Oromootii fi laapitooppii gurbaa kanaattu gubaa Eertiraa san keessaa isin galche jechuudha. Agadhaa silaa namni maqaa isin dha'u hin jiru. Adda garuu isin gabbaatanii galanni mooyyee darbaadha. Galata inni hunda nama walitti guuree galche mootummaan inni algatti baase isa hidhee isinis as baatanii alaabaa kennaan akka hin fayyadamne waltajjii kamirrattu. Alaabaan tan ummata Oromooti. Ummanni Oromoo maaf maqaa alaabaa tanaatiin du'a? Moo alaabaa addatti bocanii addatti isinii kennamti? Miti addatti iyyuu osoo kan isinii kennamtu taate alaabaa Sheekh Muhammad Umar Qaadiitu boce dhalata Harargeeti. Harargeen alaabaa ofii falmuu dandeetti yoo akkas taate. Alaabaan ta ganda tokko miti. Ta ummata Oromooti. Qabsoo kana ooftanii ijoollee bosona jirtu akka wal fixxu gochuudhaaf deemtan jechuudha gandummaa ijaartanii. Namni biyya bulcha jedhee deemu, namni biyya hoggana jedhee carraa barbaadu alaabaa ilma Oromoo tokko akkamii alaabaa irraa daangessuuf deemu. Adda bilisummaa Oromoo inni Finfinnee jiru yaada kana ibsi inni bosona keessa jiru jaalmaroo yaada akkana qaba yoo taate ummanni Oromoo maal godhu qabsa maal godhu du'a maal godhu mana rakku kan gaafa abbaa alaabaa tana hojjetee galchuun barbaachise sila alaabaa tana Harargee galchinaayyuu bar ka hojjete ummata Harargeeti alaabaa Sheekh Muhammad Rashaad dhalata Harargeeti gaafa abbaa alaabaa barbaaddan jaalmarroos bakka hin buutu warra amma alaabaaf lolus bakka hin buutu ka bakka buutu ummata Harargeeti akka gandummaatti yoo deebifne alaabaan Harargee galtii jechuudha. Isa kana wal burjaa jechuun hin barbaachisu. Kanaafi dhugaan jirtu an akka hubadheetti isa kana. Laal tokkoffaa ABO'n alaabaa kennan qabatiin Jawaarin jechuu dura qubee afaan Oromoo caccabsitanii jirtanii qubee afaan Oromoo sirreessaa. ABO'n qubee afaan Oromoo barsiisee fi ABO'n qubee afaan Oromoo guddeetu wal adda. Ka ammaa kun ABO osoo hin taane nu malee. Kan biraadhaa diyaaspooratti ture xalayaa san barreessuun ka isinirra ture. Yoo Jawaar dhufe doolaara ittiin kenninaa jettanii jechuudha. Kan lammaffaa maaliif alaabaa qabatee yoo jettan Jawaar alaabichi ka Jawaari abboota isaatirraa dhaale. Fuuluma Jawaar yoo ilaalte bilisummaan namatti ifa jechuudha. Daawud Ibsaa faanti waggaa meeqa alaabaa kana qabattanii raftan jecha. Isinii galaa miti Jawaar garuu waggaa 4tti isin waggaa 40 ittiin raftan. Obbo Daawud Ibsaa gahee soorama bahaa kalas. Isin totorraatanii jirtu waan isinirraan eegamne gootanii waan agarraa daleedan of jalaan balleessina. Jawaar sanyii waaqoo guutuuti sanyii jaarraa abbaa gadaaf elemuu qilxuutu sanyii nadhii gammadaati hin dandeettan. Wanta tokko waan hundallee dubbachuun jimmata kiyya namatti ulfaata. Namni waan jaalatu hin qabatinii yoo siin jedhe mirga kee dhiibe moo akkam eenyummaa keessi cabsee jira jechuudha. Akkuma san jechuudha. Wanni alaabaa haddaa kunis hamilee ilmaan Oromoo akkasumas cabse jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf yaatine huccuu kan ofirraa qabdaa huccuun kan keetiin huccuu kee hin uffatini yoo siin jedhe hagam takka siyaasa hagam takka si bu'u huccuu kee hin uffatin jechuudha alaabaa kee yennan qabatini jechuun alaabaa dhuunfaa
mataa ofii godhuudha. Alaabaa bociiti. Gaafsan fidi. Gaafsan alaabaa keen qabannu nu. Kun ammoo alaabaa Oromiyaa fi Oromooti. Saba bal'aati. Kanumaafu dursa bociitee fidiiti alaabaa kana hin qabatinaa jedhi. Akkasuma irratti waliif haa beeknu ilmaan Oromoo waa'ee alaabaa ilaalchise. Uummata ganda ofii bilisoomsuuf halkanii guyyaa kufee ka'u wajjin ummata halkanii guyyaa ganda ofii bilisa baasu Oromoo fi Oromiyaa osoo hin ta'in ummanni kun wallaahi billaahi akka inni ganda ofii bilisa baasuuf qabsaa'aa jiru har'a arge jechuudha. Irra caalaa dhukkubaa dachii kanarratti koronaa osoo hin ta'in wal jibbiinsaa fi hinaafaadha. Jowaar Mohammad Ameerikaa deemee bakka hunda deemeetiin Faransaa deemee bakka hunda badhaafamee jaalala ummata argatee jennaan hinaafaa jira kiyya hinaafaa jibbiinsa jirri Jowaar Mohammad irraa qabdu fi jibbiinsa jirri Oromoo irraa qabdu mee ilaala. Wallaahi na'alanni rabbi isin irratti haa wanti nu gabroomsee ilaa har'aatitti nu caccabseetiin hin gabrummaa jala nu teessise isin malee jira. Yeroo wayyaanee fuutanii aangoo nama biraatti dabarsitan. Yeroo kaan dhuftaniitiin fiigaa caakkaa seentan. Yeroo kaan baatanii hinaafaan dachii balleessitan. Wal argin ifa baasaa akkanuma jechuudha. Ifa baasaa waanyoo isin keessa jirtu akkanuma ifa baasaa deema. Hayya alaabaa Jowaar Mohammad jechuu Oromoo guutuudha. Jowaar jechuu Oromoo jechuu Oromoo jechuun Jowaar jechuu. Jowaariif Oromoo addaan baasuun hin danda'amu. Akkamitti Jowaar Mohammad alaabaa tana qabatee hin taa'u jechuun akkamitti danda'ama jirakii? Jowaariin alaabaa tana qabatin jechuu osoo hin ta'in bar nu guutuudha. Alaabaa tana hin fayyadaminaa nu bichatu warra gandaa bichatu warra nu malee bichatu fayyadamaa isin dhiisaa jechuudha. Bar birrii keenya nurraa saamtanii fixxanii wanni nu isin waliin hin taane hin jiru. Wanni nuti isin waliin hin taane hin jiru aboo mataa baarsaa wal arginee jirra amma booda jechuudha. Hinaaffaa fi jibbaa isin Oromoo irraa qabdanii fi sabaaf sablammoota irraa qabdan isin arginee jirra. Osoo biyyallee dhuunfattanii isin nama sabaaf sablammoonni isin harka cabxee battu malee nama biyya san bulchuu miti. Caccabaa yaada caccabaa dulloomaa yaada dulloomaa yoo dhuguma ibsi kun daahuu ibsaa irraa bahee jiraate dhugumatti dhaabisiidhan jechuudha mana kee keessatti. Ammallee deebisanii siidhuu qaban mana kee keessatti jechuudha. Yaada bututaa dulloomaa akka keetii fiddee alaabaa tana fayyadamuun itti taatu. Alaabaan ta'e nuti ta Oromoo guutuuti. Ta nama guutuuti. Ta jaarraa abbaa gadaati. Ta Oromoo kutaa 11ti alaabaan tun. Akkamitti nama dhuunfaa tokkoon hin fayyadaminaa jedha keessattuu nama Oromoo osoo nama nafxanyaa tokko nama Amaaraa tokkoon illee jedhanii haa fakkaatu. Uummata abaaramtuu jira kiyya. Wal arginee jirra amma booda jechuudha. Wal arginee jirra. Ammaan boodatti kaayyoo keessanii fi galma keessanii arginee jirra. Adduma keessa itti fufaa qawwee caccabtuu teessa qabadha. Maaluma nu wayya. Maaluma nu wayya. Maaluma nu wayya. Oromoo waa tokko beekame waa tokko beeka. Nuti hooggantoota keenya jenneetiin isinitti kennanne malee alaabaa teenya kan paartii tokko godhaa isin hin jenne. Alaabaan adda bilisummaa uummata Oromoo waggoota 150 dura gadi kan dhaabbate jechuudha. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo kan akka Waaqoo Guutuu, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa, kan akka Elemoo Qilxuu, kan akka Taaddasaa Birruu fi kan akka Nadhii Gammadaa lubbuu isaanii qaqqaalinuuf dabarsanii akkasumas qeerroowwanii fi qarreen lakkoomanii dhufni artistii fi beektonni hayyoonni meeqaa kan akka Haacaaluu Hundeessaa, kan akka Eebbisaa Addunyaa fi Daadhii Galaan, kan akka Usmaayyoo Muusaa akkasumas kan lakkoomanii dhumne lubbuu isaanii qaalinuuf dabarsanii alaabaa kana gannuu dhaaban malee alaabaan tun ta'abaa obichaa eenyutu jedhe.